Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaa muddee 29 bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isiniif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophii hundee keessatti gaaffiif deebii raadiyoon sagalee Oromoo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin taasise kutaa lammaffaasaa isiniif dhiyeessina. Sababa hanqina yerootiin har'aaf qophii fayyaa hawaasaa akka hin qabne dhiifama waliin isin beeksifne. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Anoduu har'aa kan isin dhageessuudhaaf sabaaf jiraate akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjiin tokko Oromiyaa fi biyyoota ollaa akkasumas bakka waraanni bilisummaa Oromootti argamu adda addaa keessatti kabajamuuf akka jiru beekame. Amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee erga kabajamuu eegalee bara 30 ol akka ta'ellee himameera. Akka seenaa waraana bilisummaa Oromoo irraa hubatamutti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan kabajamu wareega waraanni bilisummaa Oromoo baasaa jiruu fi kabaja kennuu fi waraana bilisummaa Oromoo yaadaaf qabeenyaan jabeessuufi. Yeroo sanarraa eegalee biyyoota alaa miseensota adda bilisummaa Oromoof deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti argaman dirree qabsoo fi biyya keessatti maadheelee adda addaatiin ayyaanni kun kabajamaa akka jiru beekamaadha. Bara kanas ayyaana kan haala ho'aadhaan biyyoota adda addaa keessatti kabajuuf sochiin akka jiru dhaamsi karaa adda addaa nu gahaa jiru hubachiiseera. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Viktooriyaa amajjii 3 bara 2014 kan kabajatan ta'ullee dhaamsa nuuf dabarsaniin beeksisaniiru. Akkasumas miseensonni adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa Kaabaa, Kanaadaa, Awurooppaa keessa jiran ayyaana kana kabachuuf sochiitti akka jiranii fi kaan immoo kabajachaa akka jiran oduu wal qabatee nu ga'ee addeesseera. Mootummaan Ihaadig mormitoota hojiirraa ari'achuu fi shororkeessuu itti fufee Dr. Mararaa Guddinaas hojii barsiisummaarraa dhaabuun himamaa jira. Odeeffannoon biyya keessaa bahaa jiru akka ibsutti mootummaan Ihaadig yeroo filannoon gahaa jiru kanatti deeggartootaa fi miseensota mormitootaa doorsisaaf hidhaa jira. Bal'ina oduu kanaaf Lalisee Wadaajoo. Dr. Mararaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasisan keessatti akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa yeroo kamiyyuu caalaa sodaa guddaa keessa waan galeef uummata hidhaa fi shororkeessaa jira. Akka Dr. Mararaan ibsanitti haga yoonaatti Oromiyaa lixaa giddugalaa fi Oromiyaa kibba bahaa keessatti miseensoti mormitoota gara 100 ol ta'an hidhamanii jiru. Karaa Dambidolloo kana namni gara 12 hidhameera. Isa bara darbee duwwaa otoo hin taane jechuu kooti. Bara darbee Gimbii, Dambidolloo, Amboos kan bara darbee hidhaman immoo baay'eedha. Dhibbaa olidha jechuu kooti. Amma onaatti kan hiikamne mana murtiitti deddeebi'aa jiranii. Gara Arsii Shaalaa kanaas namni hidhame jira. Yaa kana amma inni jidduu kanaa kudhanii olidha. Inni bara darbee garuu dhibbaannaan kan lakkaa'amu jechuu kooti. Hidhaaf shororkaan kun biyyattii guutuu keessatti itti fufee kan jiru ta'ullee kan Oromiyaa haala addaatti jabaatee jira. Walakkaan irratti jira garuu Oromiyaa keessa akkuma isin beektanii xinnoo sabni mirga ofiitii fi socho'uu erga jalqabee tureera. Bara darbees immoo barataan Oromoo amma socho'ee beektu iddoo keenyatti bal'ata jechuu kooti. Dhiibbaan kuni ukkaamsuun kun iddoo keenyatti bal'ata malee iddoo biraasuma jijjiiraa jechuu kooti. Rakkoo kana keessaa bahuufis ummati Oromoos ta'ee ummati biyyattii wal dhaggeeffatanii hojii qabsoo irratti jabaachuu malee karaan qaxxaamuraan gara bilisummaatti dhufan akka hin jirre Dr. Mararaan dhaamaniiru. Tokko waan nu hojjennu hunduu ho'iyyatee biyya walii birmachuu dhaabbota jiran kanas humna isaan qaban kanas walitti fidanii hojiirra oolchuu wajjin socho'uu saba sochoosuu qabeenya kanas walitti fidanii socho'uu waan akkasii akkasii saba keenya duwwaa sototaan immoo saba ollaa keenyaa wajjinis immoo walii galteedhaanii saba dimookiraasii gubbaatti walii galle isaa wajjinis attimitti hojjenne jechuu waan akkasii dhaggan karaa qabeenyaa jira humna sabaa walitti fiduun jira humna kana walitti fidanii sochoosuun jira. Kanumaan wal qabatee Dr. Mararaa Guddinaa mataan isaaniiyyuu hojii irraa dhaabamuun himamaa jira. Dr. Mararaan garuu haga yoonaatti dhimmichi adda hin baanee jedha. Wanti dhume hin jiru gaafa dhume kontiraata sinu jechaa jiru. Warri kolleejjii keenya immoo lakki dhiyeessuun sirna jira jedhanii galaanaa kennaniiru.
naqataranii jechuu kootee gaabee garatti deemu laallaa gaafana ba'uun naawayyaa jechuu kootee amma karaa gubbaa jiruuti garatti inni deemu beeku jechuu kootee. Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii Dr. Mararaa Guddinaa waliin goone qophii keenya gara fuulduraa keessatti isiniif dhiyeessina. Maqaleetti kan wal ga'e gurmuun Ihaadig biyyattii caalatti bulchuuf murteeffatan. Oduun Maqaleerraa nu ga'e akka ibsutti uummatootiin jaarmiyaalee Ihaadig bakka wal ga'anitti marii godhameen tokkummaan Ihaadig haala yaaddessaa keessa seenuun wal hubachiisan. Yeroo diinoti Ihaadig wal ta'aa fi wal ijaaraa jiranitti Ihaadig keessa warri jiran jaarmiyaaleen miseensa Ihaadig garuu wal shakkaa jiran jedhan obbo Abbaay Tsahaayyee. Ummati Tigraay qabsoo saboota walitti gurmeesse malee olaantummaa Tigraay mirkaneessine kan jedhan obbo Siyyum Masfin immoo wareega kanaaf kabajaan addaa ummatichaaf kennamu akka qabu dhaamaniiru. Marii dhoksaadhaan gaggeeffame kanarrattis kanneen Ihaadig balleessuudhaaf hojjetan mararratti tarkaanfiin jabaa akka fudhatamu dubbatameera. Ummati Tigraay fi ummatoota Itoophiyaa walitti araarsuuf artistoonni bebbeekamoo gara Maqaleetti waamamuun isaanii kan beekamu. Haa ta'uuti ummati biyya keessaa jibbiinsa adda bilisa baasaa ummata Tigraayiif qaburraa kan ka'e ummati Tigraay fi ummatoota Itoophiyaa wal dhabaa jiru jedha maddi keenya. Ayyaana waggaa uumama dhaaba wayyaanee kanarratti abbootiin taayitaa fi qabsaa'ooti wayyaanee jajjaboon akka kabajamanii fi kanneen isaan xiqqeessan irrattillee tarkaanfiin jabaan akka fudhatamu dhaamsi darbee jira. Mootummaan Ihaadig hidhamtoota siyaasaa saamuu fi shororkeessuu isaa manedhaa keessattis jabeessee itti fufe. Oduun Qaallitti irraa nu ga'e akka ibsutti hidhamtoota siyaasaa bakka hidhaman keessatti halkan itti seenuun qabeenyaaf yaadannoo isaanii saamaa jiru. Hidhamtoonni kunneen immoo mana murtii achi isaan kaa'etti iyyatan illee deebii akka hin arganne maddi keenya nuuf ibseera. Akka odeessa kanaatti saamichi kun duris kan itti fufe ta'ullee dhiyeenya kana namoota Gimboot sabatti wal qabatanii hidhaman halkan itti seenuun waan isaan qaban mara saamanii jedha odeessi keenya. Saamicha kana kan raawwatan immoo poolisoota dhalootaan Tigraay ta'anii fi humnoota tikaa ta'uu odeessi kun mirkaneessee jira. Xiyyaarri imaltoota 162 qabatee Indooneeziyaarraa gara Singaappooritti balali'aa ture eessa akka bu'ee dhabame. Lakkoofsi balali'aasaa Qaazaa 8521 kan ta'e xiyyaarri kun naannoo galaana Jaavaa wayita ga'u to'annoo qilleensaa ala akka ta'e himame. Xiyyaarri Airbus A320 jedhamu kun magaalaa Sarabaayitii ka'ee walakkaa daandichaa naannoo sa'aatii 2 erga deemee booda qunnamtiin addaan cite. Sababiin xiyyaarichi dhokateefis haala qilleensaa ta'uun akka dolleemamaa jira. Hojiin xiyyaara agartii jalaa dhokate kana barbaaduu amma jalqabamee jira. Balaliin Indooneeziyaadhaa gara Singaappoor galaana Kaalimaataanii haga Jaavaa kan haguugu ta'ullee oduun BBC dabalee hubachiiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Kopi Honde Me sila mootummaan kun waggaa dheeraa fi irra taa'e waggaa gara 23 yoo laaltan wanti mootummaan amma irra jiru kun hagammaa irra taa'uu danda'eef jabeenni inni qabu ka ummanni Oromoo laaffiseeti biyya ofii deeffachuu qabuu fi dadhabbii inni qabu kan ummanni Oromoo itti fayyadamaa hin jirre yookaan adda bilisummaa Oromoo itti fayyadamaa hin jirre yookaan itti fayyadamaa rullee yoo jiraate akka dadhabbiitiif akka jabeennaatitti mootummaa kana ilaaltanii kan ummanni Oromoo silaa beekee jabeenna isaanii kana laaffisee bilisummaa itti argatan kan ummanni beekuu qabu jettan yookaan immoo laaffinni isaan qaban kan ummanni Oromoo itti dhimma ba'u yookaan immoo bilisummaa Oromoo dhimma itti ba'u yoo jiraate mee jabeenna isaaniitiif laaffinna isaanii akkasuma yoo fedhii keessan ta'e laaffinna Oromoon amma qabu ka jabeeffachuu qabuu fi jabeenna qabu ka diina irratti dhimma ba'eeti waa ofii deeffataan hin jirre kana yoo jiraate dhaggeeffattoota kennaa ibsitan. Gaarii mootummaan kun gaafa aangootti dhufee hundi keenya akka ummatoota cunqurfamootti qabsoo irra turre ummata kaba tokko ka cunqurfamee raggeetu bakka bu'eeti mootummaan kun fuuldura qabatee kan inni dhufe ummata Tigraayiidha. Ummati Oromoo isaa ta'u ummatoota kaanii maqaa ummatoota cunqurfamoo qabatee waan dhufeeti paartiin harka aangoo irra jiru kun paartiin TPLF warra kaaniin akka waahidaatti maqaa dhaatee itti addeessitee aangoo irra jiru kun akkasitti dhufe gaafa dhufu abdii fi hawwii bilisummaa abdii fi hawwii mirga harka galfatu isaan kun cunqurfamoodha.
cunqursaa warra jibbanii lolanii irraananii dhufanidha. Mirga uummatootaa ni kabaju ka jedhuudhaan uummata hedduu of jala hiriirsu. Uummatoota keessaa ilmaan cunqurfamoo akkasitti keessa mootummaa kanaa fi shira mootummaa kanaa warri TPLF hoogganan kun shira isaan qabatanii deeman keessa isaa beekuudhaa fi yeroo dheeraa isa fudhate uummati Oromoo hawwii fi abdiidhaan cunqursaarraa mirga namaa kabaju kan jedhu lallaba kana akkasitti fuulduratti ilaaleeti ka deeggarsasaa akkuma baroota darbii waggaa 10 yeroo duraa sana lafa awaaja lafaa baasee laftii lafaa baasee akkasitti deeggarsa hedduu ka qotee bulaa bitan cunqurfaamaa argate akkasitti ka waan jedhu haa ta'uuti ka mootummaan kun deeggarsa warra alaa ka biyyoota ollaa haala mootummaa Itoophiyaa kanaan dura ture haala darbii irraatii akkasitti fudhatee dhufee sana akka kana hunda dabalatee deeggarsa ummatoota hawwii bilisummaa fi hawwii mirga mootummaan kun kabaja jedhanii ilmaan Oromoo fi ilmaan Oromootaa kana keessa hiriiran of biratti qabaatuun akkasitti ka uummata tokko gowwoomsee ummatoota waan jedhee tokkorraa waggaa tokkorraa kaanitti darbaa akkasitti umrii isaa dheereffachuu itti deemee amma ka ummatooti hundi beekuu qabanii fi ummati keenya illee beekuu qabu mootummaan kun ka waadaasaa galuu hin dandeenyee fi waadaa gale kana bakkaan gafatuu kan hin dandeenye ta'u ummati waliigala argeera. Ummati waliigala arge kana mootummaan kun deeggarsa isaa qullaa hafeera. Kanneen isa jala hiriiran maqaa jaarmiyaa cunqurfamtootaa ka ofiidoo haa ta'u ka kibbaa haa ta'u ka warra amaaraa haa ta'u warra Benishaangul haa ta'u inni kun walumaa galatti uummata Tigraay dabalate deeggarsi mootummaa kun irraa ka'eera. Darbee abdii uummatooti mootummaa kanarraa qabanii fi amantaan uummatooti mootummaa kanarraa qaban irraa mulqameera. Uummati Oromoo kana beekuu qaba. Tokko kana. Kalammataa laafina uummati Oromoo qabu jabinaan gaaffii jalqabaa keessatti tarreessuun akkuma jirutti ta'e yeroo ammaa kana keessatti dantaasaa haala siyaasaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti jijjiirama agarsiise keessatti dantaan koo eessa jira ka jedhu dantaa uummata Oromoo haala poolitikaa deemu kan keessa hundatti dantaasaa keessatti ilaallatuudhaan bakka keessa ilaalee dantaa sanaaf deemu dandahu sana keessatti ilaallachuu qaba. Fakkeenyaaf filmaatotni hedduun deemaniiru Itoophiyaa keessatti waggoota 27 kana keessatti. Filmaata kanarraa maaliin argamu jedhee akka uummataatti keessa ilaaluu qaba. Mootummaan kun filmaata kana ittiin seerawaa ta'uu qofaadhaaf barbaada malee uummatoota ittiin aangoo isaanii kabajuudhaaf isa kana yoomuu waan jedheen beeku. Kanaaf dantaan koo tikfameera jedhee akka sabaatti walii gala gaafachuu qaba. Mootummaan kun uummati yoo deeggarsa kenniiniif socho'uu hin danda'u. Deeggarsa irraa kaafachuu qaba. Bifa kamiinuu darbee akka uummataatti ummati humna qabaatuu isaa yoo bare ilmaan isaallee uummata kanaaf waliin hiriiranii kan deeman humna guddaa kan qaban ta'uusaa akka sabaatti yoo bare dantaa isaa tikfatuu danda'a jechuudha. Darbee mootummaan kun biyyoota ollaa gargaarsifatee kan aangoo irra dhufe har'a biyyoota ollaa irratti biyyoota ollaa kan Oromootiif ta'e isaatiif gargaaran ofii isaanii karakkinoota keessa jiran ta'anii waan jiraniif mootummaa kun uummata kana akka uummataatti
deeggarsa isaanii ka gowwoomsaadhaan deemisuun uummata jiraachisaa ilaallatu laafinni mootummaa kana dabalaa deemee qullaa ka hafe ta'uu isaati deeggarsa keessa isaatti waraana isaa keessatti rakkinoota hedduu jiraatu paartii isaa keessatti rakkinoota hedduu jiraatu garee qabsoo isaa qofaati sagalee isaati humna isaa tokko ta'ee deeggarsa mootummaa bifa kamiinuu yoo irraa kaafate uummata Oromoo yeroo gabaabaa keessatti mirga isaa harka galfachuu danda'a. Isa kanatti uummati keenya beekuu qaba. Deeggarsa bifa kamiitu mootummaa isa dhiiga isaa tuutu qabeenya isaa tuutu kanaaf bifa kamiinuu deeggarsa isaa kennuu itti fufuu hin qabu. Jabinni isaa bakka sana ka jiru uummati Oromoo yoo kana irraa kaase bilisummaan isaa harka isaa jira dargaggoonni Oromoo barattoonni waa'ee amma master plan jedhu kanarratti Oromiyaa bakka lamatti qooduun akkasuma magaalota Oromoo federaala jala galchuun mootummaan pilaana lafa Oromiyaa kana dhuunfatee qabeenya isii dhuunfatee fudhachuu kanarraa waan kanarraa ijoolleen afur dhaabataniiti nama hedduu dhumate bara keessa jirru kana keessa ala kanatti illee hiriira guddatu godhame warra amma nagayaan biyya keessa socho'u kana namni gariin OLF duuba jira jedha namni garii OLF nomaa harka keessaan qabu ijoollee aaree kana godhe jedha isin akka adda bilisummaa Oromootitti poolisiin keessan maali ilaalchi keessan maali waan kana waliin walii hidhaa qabdan jira akkamiin ilaaltan waan kana wanti harki keessaa qabdan illee jira jechuudha. Gaarii ka dargaggoota Oromootti yoo deebine dargaggooti Oromoo dargaggoota Afrikaa keessa jiranii yookaan East Afrikaa keessa jiran keessa ofii keenya akka arginu akka jala buunee keessa isaa akka gaariitti beekutti dargaggoota uummata isaanii uffannisa kanaan immoo bifa jaarmiyaadhaan socho'an bifa jaarmiyaadhaan socho'u qofa osoo hin taane waggaarraa waggaatti muuxannoo mirga uummata ofii akka dargaggootti qabsoo gochuudhaaf muuxannoo bilchaataa kuufataa fi horataa deeman tokko lammata immoo dargaggoota jaarmiyaadhaan socho'anii jaarmiyaa isaanii tikfatanii mootummaan yeroo hedduu jaarmiyaa kana facaasuudhaaf kaabgochuudhaaf hidhuudhaan ajjeesuudhaan gara laafina kan hin qabne tarkaanfii fudhatullee jaarmiyaa isaanii tarkaanfii mootummaa haala suukanneessaadhaan fudhatame kanarra dandamachiisanii bara baraan jaarmiyaan isaanii ka jabina horataa deeme bilchina horataa deeme akkasumas muuxannoo kuufataa deeme ta'uusaa argina. Kana keessatti akkaataan sochii isaanii fi bara baraan akkaataatti isaan karoorfatanii deemanillee bilchina ka horataa deeme ta'uusaa argina tokko kana. Lammataa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin kan walitti isaaniitu kaayyoo bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo ka
ummati Oromoo walii galaa fi addunyaa Oromoo kan gadi dhaabe kana gaaffii isaanii fi kaayyoo isaanii fi kan ummati Oromoo ta'e walitti seenuu isaati. Inni kun ummata Oromoo fi addunyaa Oromoo fi dargaggoota akka isaan karoora tokkoo fi galii tokkoof socho'an isaan taasisaa jechuudha. Qaamaan fiizikalii wal seenuu yoo jiraachuu dadhabellee aniyyaa fi karooraa fi tarkaanfiin kaayyoon kun walitti fideera. Isa kanarraa ka'ame akeekaa fi kaayyoo isaan qabatanii ka'anii kanuma adda bilisummaa Oromoo qabatee kanuma jaarmiyaalee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatiif dhaabbatan kan adda bilisummaa Oromoo qabatee kan uummati Oromoollee qabatee bakkaan gahachuudhaaf socho'u ta'uun galii fi akkaataa deemsaa fi karooraa fi tarkaanfii keenya tokko taasisaa jechuudha. Jaarmiyaadhaan fiizikaalii wal keessa jiraachuu baatamu. Kanaaf tokko dirree qabsoo nagaa ka diinni yeroo irra deddeebi'ee waggootaan cabsuu tattaafate irra aananii jaarmiyaalee jabeeffatanii darbee immoo Afrikaa keessaa akkasitti mirga uummata isaatiif yookaan dargaggoonni falman akkasitti fufinsaan taasisan keessaa yuunik ta'e yookaan adda ta'e ka Oromoo itti boonuu qabuu fi jabeeffatu bira dhaabbatu gargaaruu qabuu fi qaama humna bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromoo argamsiisuuf jiran keessaa ka duree jiran keessa ta'u akkasitti ufitti maxxanfatee gargaaruun bira dhaabbatu waliin socho'uun uummata Oromoo irraa eegamaa. Karaa keenya waan isaan itti jiran ka eebbifamaa ka immoo ka wareegamaan dhiigaan gad dhaabbatee ta'urra kabajaa olaanaa qabnaa fi kan akkaataatti ilaallu ka jaarmiyaa dargaggootaa fi sochii dargaggootaa. Amma biyya keessatti nama hidhanillee nama qeerraa buqqisanillee nama biyya ollaatii qabaa ajjeesanillee rakkoo balaa guddaa dhalatu kana cufaa ati ABO jedhanii nama kanneen maraa rakkisani. Waan kanaaf ABO itti gaafatama wayitu itti gaafatama amma namoota uumama ABO illee dumbeenne hidhanfaa jira jedhanii waan kanaaf eentu itti gaafata. Waan ummati hedduun ummati nagaan maqaa damsummaa Oromootiin qabamu maqaa damsummaa Oromootiin ajjeefamu maqaa damsummaa Oromootiin jiraatamu baqachiifamu qabeenyi saamamu Oromiyaa guutuu maraa keessatti waggaa 22 darban kana keessa deemaa jira. Inni kuni waan sila jedhe jalqaba irratti fi amma waan dargaggoo irratti kaatirratti walitti hidhataa. Maaliif walitti hidhataa? Uummati kuni kanaan dura beektonni adda addaa warri seenaa barreessanii waan saayikoolojii uummata Oromoo fi uummata ollaasaa karaa kaabaa jiru kana waan lolaa fi waan dirree lolaa irratti saayikoolojii fi amala isaan agarsiisan kana wal bira qabanii ilaalanii waa barreessanii ni yaadu. Kana keessa warri kaabaa jedhanii akkaataa isaan kaa'anitti yeroo lola seenanii ajajaa qabanii nugusa sana ilaalanii itti lola sana irratti miidhamnaan namni sun bilisa ta'a hin jiru bakka sanaa. Yeroo lolu nugusi sun na argee na ilaalee booru badhaasa tokko naafenna yookaan immoo waan moggaasaa himata isa muudama wayinaa kenna kajeetti sammuusaa keessa kaawwatee iddoo lafa isa jala hiriiree yoo dandeenye. Kanaaf nugussuniif ajajaan sun yoo dhufe waan lola irratti kan argamsiisan akka ilaalee fi boorganama muudama sanas haa ta'u badhaasa sanas kennuu fi waan ifuun biratti hin argine nugusitti kufnaan lolitti faca'ee akka achumatti qabamee ka Oromoo jedha. Ka Oromoo akeeka lola sanaa fuuldura isaa kaawwatee lolaa jira. Akeeka sana bakkaan ga'uudhaaf waan lolu eenyutu fite eenyutu waan ta'e jettee mata akeeka sana galii sana bakkaan ga'uudhaaf lolaa. Kanan kan itti jedhi uummata Oromoo yeroo hedduu gabummaa jalatti cabee as dhiyoo 73 adda bilisummaa Oromoo qabsoosaa qindeessuuf sagantaa siyaasaa kaayyoo bilisummaa fi walabummaa lafa kaa'e. Isa kana uummata Oromoo qabsiisa. Akeeka kana qabateera uummati Oromoo irra guddaan. Qaamaan
adda bilisummaa Oromoo jalatti waraana bilisummaa Oromoo jalatti yookaan maatiilee adda bilisummaa Oromoo jalatti ka hiriiran miseensota adda bilisummaa Oromoo isaan kun dirqama ta'anii akkaataatti bobbaafaman akkaataatti bahan akkaataatti wameedhaan caasaa jalatti hiriiranii jiran. Kanarratti dabalata uummati Oromoo kaayyoo kana galii kana akeekicha kanaan dura uummata Oromoo akeekaaf lolata jedhee barreeffamani akeeka kanaati qabsoo godhamu Oromoo. Isa kanaan yeroo godhutti ka waraanni bilisummaa Oromoo fuula fuulatti dirree lolaa irratti waraana mootummaa wajjin wal lola. Mootummaan kun ka qawwee qabatee na lolaa jira jedhee jettifaa yookaan ittiin seeressuu danda'a nama hidhuudhaaf yoo qabate nama qawwee qabatee jiru. Yookaan maatiin adda bilisummaa Oromoo miseensa adda bilisummaa Oromoo akeeka adda bilisummaa Oromoo qabatee yookaan afa caasaa yookaan dirqama biraatii bahaa isa kana yoo qabate seeraan gaafachuu adda bilisummaa Oromoo seeraan ala jedhee wallattee seerni isaa kennitaa. Haa ta'u uummati Oromoo akeeka qabu bilisummaa ka walabummaa ka mirgataa isa kana gochuudhaaf mirga olaanaa qaba. Eenyuyyuu kan itti bu'uu hin dandeenye hanga qaamaan waan seera mootummaa sanaa cabsuu qabaanne. Kanaaf hidhuudhaaf ajjeesuudhaaf yoo himatillee yoo dubbatillee yoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo deeggarellee yoo ani bilisummaa kon barbaada walabummaa kon barbaada jedhanii hidhuudhaaf ajjeesuudhaaf biyya ariitii mirga qabu mootummaan kun nagaadhaan waan mirga isaa kana dubbatatu yoo godhellee haa ta'uuti mootummaan kun bifa lamaan maqaa adda bilisummaa Oromootiin kanneen hidhu tokko warrummaa qabsoo kana deeggaree cunqursaa mootummaan kunii fi ajjechaa fi akkasumas seeraan ala saamiinsa mootummaan kun dura dhaabbatu akka mataattis akka barsiisti uummatumayyuu tokko kana kunis seeraa miti itti gaafatan mootummaan hanga nagaan uummati mirga isaa gaafatu. Kan lammataa ammoo mootummaan kun maqaa adda bilisummaa Oromoo taatee uummatuma kana sababuma uummata tokkollee osoo hin godhin saamuudhaaf jiilchuudhaaf mataa gadi qabachiisuudhaaf qofa inni kaan akka isa ilaalee mataa gadi qabatee mootummaa kanaaf buluu fi bitamuu fi ajajamu qofaa gochuu qofaaf kumaatamaan kan lakkaa'amu uummata kana lafumaa ka'ee maqaa adda bilisummaa Oromoodhaan ibsame. Isa kana lamaantu wal makeessu. Kaan qabsaa'ota akka mirga isaaniitiif qabsaa'an uummata kan mirga isaatiif qabsaa'an uummata kaan immoo jiilchuudhaafi saamuudhaafi sababaa barbaadee qabeenya isaa maqaa adda bilisummaa Oromoodhaan hidhee saamee irraa saamuudhaaf kaagootu. Isa kana hundi lakkoofsa uummati Oromoo walumaa gala mootummaa kun maqaa adda bilisummaa Oromootiifi ol guddisa ka baqachiisu ka addeessu jechuudha. Wanni kun lamaa galu. Hunda isaatiifuu adda bilisummaa Oromoo ka mirga uummata Oromoo falmuuf qabsoo gochuuf dirree qabsootti mootummaa wajjin ka waraana bilisummaa Oromoo fuuldura loludha. Suni dirree irratti wal fuuldura jira. Warri kaan immoo bifa jaarmiyaa fi bifa caasaadhaan qabsiisuudha. Kunis mirga qabsoo gochuu mirga keenya hanga mootummaan kun humnaan mirga uummata keenyaatti mirga keenya irratti ijjatee jirutti inni kun kaseerra addunyaallee nuu kennudha. Kanaaf mootummaa humnaan mirga nagaadhaan qabsoo gochuu ukkaamsee humna qawweedhaan uummata tokko jalatti bituudhaaf mirga kana sarbatu ka maqaa adda bilisummaa Oromoodhaan hidhaman ajjeefaman baqachiifaman kana hunda itti gaafatan wali adda bilisummaa Oromoo waan seerri addunyaa isaa ta'u seerri biyya kanaas yoo dhuguma hojiirra oole kan itti gaafatamu tokkollee hin qabu. Naannawa amma biyya keenyaa sanii fakkeenyaaf Ijiptii fi Itoophiyaa jidduu waa'ee bishaan Abbayyaa irratti waldhabbiin hin jira. Itoophiyaa fi Sudaaniin waa walii mallatteessuun hin jira. Gara Keenyaa kanallee dhaqanii walgeettii yeroo adda addaan godhanii Alshabaab fi Keenyaan rakkoo qabanii. Haalli amma naannawa sanitti dhalatu dhiyoo sana ammoo xayyaarri wayii Itoophiyaa irraa warri qabatanii Eertiraa seenantu jira jedhanii. Haalli amma naannawa sin jiru akka waa lolli wayii jiruufa
akka waa biitii lamaa wal dhabdee jidduutti warri biraa miidhamu yookaan immoo fayyadamuufaa jira. Haala naannawa san deemaa kana keessatti addi bilisummaa Oromoo miidhaa maaltu irra gayaa faayidaa maal argatallee haala naannawa sanitti deemaa jirra. Gaaffii kanaa fi kan biroo immoo qophii keenya roobii dhufuu keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf kan qabannee dhiyaanne qophiin addaa kanuma nagaan nu waareera.